Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu amma nu ga'ee qabna kan isinitti immoo anda jenee guutamaati. Dhaabbanni Dimookiraasummaa Uummata Oromoo OPDO'n alaabaa fi falaasama siyaasaa dhiyeenyatti akka jijjiiruuf jiru muummichi ministeera Itoophiyaa D.r Abiyyi dubbachuu isaanii maddeen gabaasan. D.r Abiyyi kana kan dubbatan walgahii barsiisota wajjin har'a adeemsisan irratti ta'u maddeen keenya walgahii sanarratti hirmaatan dubbataniiru. D.r Abiyyi walgahii kanarratti haasaa godhaniini filannoon ifaaf bilisa ta'e dhiyeenyatti ni adeemsifama. Kan Oromiyaa dabalatee hooggantoonni naannolee gariin ni jijjiiramu. Hattoonni Tigraayitti baqatan nu rakkisanii jiru furtuullee osoo nutti hin deebisin kutan jedhaniiru. Korree addawaayii yookiin Ihaadig gara fuulduraatti adeemsifamu siyaasaa biyyattii sanarratti jijjiirama akka hin finnellee D.r Abiyyi dubbataniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya gara Finfinneetti bilbileen namoota walgahii sanarratti hirmaatan keessaa lamaan isaanii dubbiseera wal duraa duuban isinii dhiyeessina inni jalqabaa kunooti. Har'a muummichi ministeeraa D.r Abiyyi bakka bu'oota manneen barnootaa olaanaa wajjin akka mari'atanidha kan dubbatamaa jiru. Mee akka nama keessa beekaa tokkotti waan hedduu akka ka'edha kan himamaati jiru. Mee akka nama dhimma kana keessa beekutti filannoo gara fuulduraatti jirurraa haa kaanuti. Sanarraa kaa'iti mee dhimmoota biraas nutti mee filannoo irratti maal jedhan? Filannoo irratti muummichi ministeeraa ka jedhanii filannoo dhufu dhibbatti dimokiraatawaa goonaa ka jedhu jannoo kana qaba jedhanii dubbatanii jiranii filannoo irratti wanti isaan jedhan kanuma. Haayee dhibbatti dimokiraatawaa taasifna yeroo jedhanii mee maal dubbatan yeroo sanatti xinnoo ishee nu balleessi. Bal'inaan wanti isaan kaasanii guddaa hin jiru kaayyoon kiyya irra guddaan filannoo itti aanu kana dimokiraataa godhuu filannoo bilisaa godhuudha kaayyoon kiyya inni guddaan jedhanii. Kan ammoo haala isaa akkamiin akka itti deemamu wanti dubbatan hin jiru garuu dhibbatti ejjennoo kana qaba murannoo kana qaba jedhanii dubbatanii jiru. OPDO'nis filannoo kanatti akka hirmaatu beekamaadha. Biyyas kan bulchaa jiru isaanii mee waa'ee OPDO maal jedhan? OPDO'n ji'a tokkoon booda maqaallee hin jijjiirataa falaasamas mallattoo hin jijjiirataa jedhanii jiranii kun immoo paartii cimaa ta'eetiin itti of dhiyeessuudhaaf of qopheessuudhaaf ka jedhu irraa kan ta'e jedhama. Falaasamni isaa akkam akka ta'e wanti dubbatanii jiru garuu ji'a tokko booda jijjiirama kan inni argitu jedhanii jiru. Ji'a tokko booda OPDO'n maqaa fi falaasama isaa jijjiirrata dhagaa falaasamaa maal akka ta'e inni ibsine waa'ee maqaa maalitti jijjiirrata jedhan. Inni dubbanne kanas. Gama biraatti walgahiidhuma kanarratti waa'ee dhaabbilee siyaasaa keessatti Oromiyaa keessatti kaasaniiti akka dubbatanidha. Mee sanarratti maal inni odeeffannoon qabdu? Paartileen siyaasaa Oromiyaa akka guutuu biyyaa keessatti baay'atanii jiranii keessattuu Oromiyaa qofarraa paartilee 13tu kaleessa wajjin mari'anneerra jedhanii paartileen kunniin baay'atuun rakkisaadha. Xiqqaa baay'ina qonnaa keessatti baay'ina walitti makamaatiin xiqqaadha ka jedhu isaanitti himee jedhanidha. Kun immoo namni fira ofii hiriyoota ofii yaamee paartii dhaabee dhufeetiin ammoo nu qarqaarsa yoo nu gaafate nuti doolara isaanii keenya hin qabnu. Garuu yoo tokko ta'anii cimanii paartii dhugaan dorgomsanii yoo dhufan nuti illee isaan qarqaaruu dandeenya. Siyaasni biyyattii kanaa immoo akkaataan itti bulchuu danda'an yoo paarlaamaa dhuunfatan waan ta'eef paarlaamaa garaagaratti citanii dhuunfatu waan hin dandeenye dhugaan paartii dhugumaan morkitoota akka ta'an isaanitti hojii jedhee jira. Kun uummata illee hin jaanjessaa isaaniif illee faayidaa hin qabu uummataafis faayidaa hin qabu ka jedhu kaasanii turan. Mee fakkeenyaaf akka isaan jedhanitti Oromiyaa keessa gara 13tu jira. Maal inni rakkinni isaa maal waan ta'eef isaanis rakkisaa uummatas jaanjessa jedhanii sababni kaa'an jira? Wanti kaa'an hin jiru. Wanti kaa'anii jiru akkanatti fakkaatetti garuu fakkeenyaaf uummanni paartii kaanillee yoo jaalatee jedhee warra jaalatu kun yoo walitti makamee ittiin dhufin uummanni kamiin akka inni jiru hin jaanjaa rakkata ka jedhu waan jedhan natti fakkaate ditteelii isaa keessa galanii wanti dubbatanii jiru.
Gaariidha walga'iidhuma kanarrattis waa'ee bulchitoota naannoo kaasaniiti akka jiranidha. Iddoo adda addaati warri dhufanii waa'ee bulchitoota naannoo akka kaasanidha gaafii kaasanii jiru. Keessattuu Abdii Ilees maqaansaa akka ka'e kanarratti maal ibsan muummichi ministeeraa bulchitoota yookiin pirezidaantota naannoo ilaalchisee? Pirezidaantota naannoo ilaalchisee warroonni Somaalee irraa dhufan bulchitoonni Somaaliyaatti argamuu irraa dhufan namni Somaaliyaa akka rakkoo keessa jiru hoomaan waraanaa wattaaddarri akka uummata dubartoota Somaaliyaa akka budeedaa jiru akka uummata dhaanaa jiru akka uummata rakkisaa jiru kana waan ta'eef naannoon sun rakkoo keessa jira. Kanaaf jaarsonni Somaalee dhufanii biyya jiraatanii dubbisuu maaliif deemu? Wanti kun rakkoo qabaa waan kana kan tamaan itti deemu. Iddoo kana dubbachuu keenya rakkoo keessa galanii warra dubbatantu jira. Kanarratti waa'ee dhaabbilee naannoo Somaalee ta'e kanarratti deebii wanti kana jedheetiin hin jiru. Walumaa galatti yeroo dhiyoo keessatti naannolee hedduu keessatti pirezidaantiin naannolee hedduu jijjiiramuu jedhee jira. Oromiyaas dabalatee jedhee achirratti namni akka mirkaneessaa jedhu namni xiqqoo gurguree Oromiyaa jennaaniin kun warra namoota Abiyyiin miliyoonatu biyya tokko keessa jira kana hubadhaa. Kamiin kanaaf biyyoota hedduutu jira waan ta'eef isaanillee hojjechiisuu qabna ka jedhu irraatti dubbatanii kanuma jedhee bira kare waan sana. Irra caalaan mootii namoota dhuunfaan sisteemii irratti sisteemii gaariin yoo jiraate jedhee namni kamiin rakkoo hin qabaatu waan jedhu kaasan. Gara hirmaattotaatiin yeroo wanta akkasii ka'u reaakshiniin ture yookiin immoo yaadni ture maal fakkaata? Akkaataan ture walgahii sana maal fakkaatu dura hirmaattota dubbataa ture dhumarratti deebii kennan isaan deebii kennanii booda immoo hirmaattonni carraan isaan argataniitiin dubbatanii hin argine. Garuu walumaa galatti hirmaattolee akka pirezidaantii lammaan barbaadan natti fakkaata akkaataa garuu lammaan kaasnallee hin jenne inni hedduun kaasna jedhee irratti waan akkasii argeera. Gara warra TPLFitti darbina hattoonni hedduu gara Maqaleetti baqatanii jiru yoo barbaanne isaanis gaafachuu akka dandeenyudha kan jedhu akka dubbatedha. Mee sanarratti waan dhageessisaa waan achi yeroo jirtu hubatte nutti himi. Achirratti warra rakkisaa jiranitti hubadhee dhibiin warra furtuu hangorraa bahee furtuu deebisuu didee fuudhatee Maqaleetti galeetti jira jedhee kan ammoo nuti kabaja uummata miliyoona hedduu ta'u uummata Tigraay ta'ee fi isaan to'annaa jala oolchuu dinneetti dhiibnee dhibiin achirratti yeroo pirezidaantii Isaayyaas gara waraan dhufisan osoo Maqalee qabadhee deeme baay'ee natti tola ture. Garuu haalli na sodaachisu isa rakkoonni uumamuu danda'a akka jedhu dubbateera. Warra asii warra ijoollee warra yuunivarsiitii gara Tigraay irraa dhufantu gaafii isaan kaasan wayiitti waan akkasii deebinatti fakkaate waan akkasiiti. Inni sodaachisa yeroo jedhan amma keessattuu karaa biiroo silaatti hojjetamutti akka furtuullee amma ammaatti hin deebifnedha suni waan ka'ee jira. Akkasuma jedheera warri asii aangoorraa nu kaafnee jennaan furtuu qabatanii gara Maqalee deemanii jedhe. Meega gara biraatti deebifnaa gaggabaabsineetuma waa'ee alaabaa ilaalchisees gaafiin akka turedha. Mee alaabaa irratti gaafii attamiitu ka'ee deebiin gara muummicha ministeeraatii kennamee maal fakkaatame sana bal'isii nu ibsa. Waa'ee alaabaa irratti gaafiin tokkollee hin kaa'ame garuu inni waa'ee alaabaa irratti dubbate. Gaafiin hin ka'iin amma biyya keessatti waa'ee alaabaa kanatti deddeemaa jedhee waa'ee alaabaa kun jedhe konstitushinii illee fooyyessuu jijjiiruu fooyyessuu dandeenya jedhe akkuma san alaabaallee jijjiiruu dandeenya. Kun ammoo alaabaan waa'ee alaabaa irratti alaabaan dur waggaa hedduu dura akka ture yeroo san keessatti namoonni itti miidhamanii itti dhaanamanii jiran sun waan yoo alaabaa san argan waan miidhama san yaadataniif alaabaan sun jijjiiramee jire. Ammallee sirna amma keessa jiru kanarratti namoonni hedduu hidhamanii dhaanamanii itti miidhamanii jiran waan jiraniif namoonni sunniin alaabaa kana yoo argan waan akkasiisan akkasiisan itti dhagamuun danda'ama waan ta'eef alaabaan kunillee jijjiiramuu ni danda'ama. Itti jijjiiramneef hin jiru jedhee
akkaataan jijjiiranii garuu wanti akkaataan isaa kan inni irratti marii guddaan beekamuu barbaachisa waa'ee kanarratti jedhee namni hundinuu itti mari'atee uummata hundaa waan hirmaachisuu ta'uu qaba wanta akkanaa fidee bira dabee waan kana. Gaariidha mee afaan ilaalchisee egaa warra yuunivarsiitii keessa hojjetu yookiin barsiisu kan naannoo sana walgahii sanarratti argame isaan immoo namoota afaan garaagaraa dubbatu yuunivarsiitii adda addaa keessatti kan ramadamanii gama kanaan isaaniif immoo ergaa akkamiiti dabarsanii muummichi ministeeraa gara biraatiin immoo wanti dubbatan hundumtuu Itoophiyaa keessatti poolitikaa ta'aa deemaa kanaaf rakkannee kan jedhus dubbataniiru jedhu mee kanarra kan jara kana lamaan irratti yaada akkamii qabdaa maal dhageessi? Yuunivarsiitii keessatti haalli jiru hundinuu siyaasaa warri yuunivarsiitii keessatti aangoo qaban dipaartimentii hedduu baay'ee galee siyaasaatti itti duudee yuunivarsiitiin firaan ta'a siyaasaan ta'a gareen ta'a kana komii kana kaayaa jira kaasaa ture hirmaattonni waa'een barnoota wal qabate yuunivarsiitiin kun siyaasaan bilisa ta'uu qaba dhaabbileen barnootaa warri siyaasaa warri aangoo qaban dhiibbaa godhuu hin qaban ni kaasaa turanii achirraa akka ka'ee tokkoffaa inni Dr. Xilaayee Liisatti ministeerri barnootaa pirezidaantota yuunivarsiitii kanneen illee gadi bawwatu yuunivarsiitii asitti pirezidaantii bakka biraa ergee asitti bawwatu jedheenyi jira. Itti dabalataan ammoo wanta siyaasaa wanta akkasii nafuu qaba. Namni tokko even dipaartimentii heedaa jalqabee waggaa lama caalaa tajaajiluu qabu wanta akkasii wanta siyaasaa kun achi keessa dhaabatuu qaba waan jedhu ministeera itti dabalee ammoo waa'ee afaanii kana wal qabatee afaan garaagaraa beekuun waa'ee barnootaan waa'ee baay'een irratti madataa ture barnoota waan ta'eef afaan garaagaraa beekuun barnootaan baay'ee namatti fayyadu yaadni ta'aa ture. Inni illee asumarratti ka'ee fakkeenyaaf namni tokko Maqalee yuunivarsiitii waggaa 10 barsiisee yoo afaan Tigiree hin danda'u jedhee namni sun amma barsiisuu dhiisii barataa barsiisuu dhiisii sammuu isaatu waan haarawa baratuuf banaa miti yookaan immoo uummata saniif qulqulluu miti waan akka jiru keessatti argee kanaaf namni tokko Wallagga dhufee yuunivarsiitii Wallagga waggaa hedduu barsiisee afaan Oromoo hin beeku jilla barsiisee afaan Oromoo hin beeku yoo jedhee barnootaaf sammuun isaa banaa waan hin taaneef namni akkasii kun gaarii miti nama kana kan hin barbaanne biraaf jedhee jira. Kanaaf barnootaaf qopheessa kan jechuunitti. Walga'iin yookiin korri Ihaadigii yoom adeemsifamaa gaafiin jiru ka'eera jedhama. Sanarratti gaafii attamii ka'ee muummichi ministeeraa immoo deebii attamii kennamee kanas bal'isiinuu. Gaafiin ka'ee korri Ihaadigii yaadi gubaa'ee ta'edha. Deemsifamaa jedhanii gaafatamanii isaanillee korri yaadi gubaa'een hin deemsifamaa. Garuu kana wanta gurguddannoo guddaan jennu jedhina isaan dhiisee waggaa lamaa fi namni kaayitarraa mukaasu hin jiru kan jedhu akkasii rifileensii jedhee muummichi ministeeraa. Daawwattoota keenya qulqullina sagaleetiif nuuf galchaa jennaa oduu keenyatti fufa. Walgahii muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed barsiisota wajjin marii adeemsisan irratti kan hirmaate barsiisaan biroo immoo akkas jedhe. Hidhaan laga Abbayyaa waggaa 10 ol fudhataa jedhaniiti muummichi ministeeraa kan dubbatanii qulqullinni barnootaa kufeera. Bulchitoonni yuunivarsiitiiwwan adda addaa dhiyootti ni jijjiiramu. Riiformiin yookaan jijjiiramni waajjira muummicha ministeeraallee akka hin geenye dubbachuu isaaniiti kan barsiisaan kun nutti hime. Egaa barsiisaa kanaas ammas gara Finfinneetti bilbilee dubbiseera kunooti. Har'a muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed bakka bu'oota manneen barnootaa olaanaa wajjin akka mari'atanidha kan dubbatamaa jiru. Mee akka nama keessa beekaa tokkotti waan hedduu akka ka'edha kan himamaati jiru. Mee akka nama dhimma kana keessa beekutti filannoo gara fuulduraatti jirurraa haa kaanuti. Sanarraa kaa'iti mee dhimmoota biraas nutti mee filannoo irratti maal jedhan? Filannoo irratti muummichi ministeeraa kan jedhanii filannoo dhufu dhibbatti dimokiraatawaa goonaa kan jedhu jannoo kana qaba jedhanii dubbatanii jiranii filannoo irratti wanti isaan jedhan kanuma. Haayee dhibbatti dimokiraatawaa taasifna yeroo jedhanii mee maal dubbatan yeroo sanatti xinnoo ishee nu balleessi?
Bal'inaan wanti isaan kaasanii guddaa hin jiru. Kaayyoon kiyya irra guddaan filannoo itti aanu kana dimokiraataa godhuu, filannoo bilisaa godhuudha. Kaayyoon kiyya inni guddaan jedhanii. Kan ammoo haala isaa akkamiin akka itti deemamu wanti dubbatanii hin jiru. Garuu dhibbatti ejjennoo kana qaba, murannoo kana qaba jedhanii dubbatanii jiru. OPDOnis filannoo kanatti akka hirmaatu beekamaadha. Biyyas kan bulchaa jiru isaanii. Mee waa'ee OPDO maal jedhan? OPDOn ji'a tokkoon booda maqaallee hin jijjiirataa, falaasamas mallattoo hin jijjiirataa jedhanii jiranii. Kun immoo paartii cimaa ta'eetiin itti of dhiyeessuudhaaf, of qopheessuudhaaf ka jedhu irraa akka ta'e jedhan. Falaasamni isaa akkam akka ta'e wanti dubbatanii jiru. Garuu ji'a tokko booda jijjiirama kan inni argitu jedhanii jiru. Ji'a tokko booda OPDOn maqaa fi falaasama isaa jijjiirrata dhagaa. Falaasama maal akka ta'e inni ibsine. Waa'ee maqaa maalitti jijjiirrata jedhan? Inni dubbanne kanatti. Gama biraatti walga'iidhuma kanarratti waa'ee dhaabbilee siyaasaa keessatti Oromiyaa keessatti kaasaniiti akka dubbatanidha. Mee sanarratti maal inni odeeffannoon qabdu? Paartileen siyaasaa Oromiyaa akka guutuu biyyaatti baay'atanii jiranii keessattuu Oromiyaa qofarraa paartilee 13tu ifi kaleessa hojii mari'anneerra jedhanii paartileen kunniin baay'atuun rakkisaadha. Xiqqaa baay'ina qonnaa koofeetiin baay'isina walitti makamaatiin xiqqaadha ka jedhu isaanitti himee jiranidha. Kun immoo namni fira ofii hiriyoota ofii yaamee paartii dhaabee dhufeetiin ammoo nu qarqaarsa yoo nu gaafate nuti doolara isaanii hin qabnu. Garuu yoo tokko ta'anii cimanii paartii dhugaan dorgomsanii yoo dhufan nuti illee isaan qarqaaruu dandeenya. Siyaasni biyyattii kanaa immoo akkaataan itti bulchuu danda'an yoo paarlaamaa dhuunfatan waan ta'eef paarlaamaa garaagaratti citanii dhuunfatu waan hin dandeenye kaayyoon isaanii guddaan murtitoota akka ta'an karaa ministeera barnootaa qindaa'e walga'iin kun ministeerri barnootaa waan barnoota ilaallisu irratti akka ministeerri wajjin mari'annu barbaadeetti. Kana maddiitti garuu haala yeroo biyyattiin keessa jirtus akka mari'atamuuf kan barbaadame. Egaa ministeerri barnootaa wanni ibsa akka seensaatti wanti ibsee booda kallattiitiin muummeen ministeeraa uummanni hirmaattonni akka dubbatan taasisanii ofiidhuma irratti kan isaan dubbatanii hirmaannaa guddaatu haa ta'u malee nama harka kaase maramti kan carraa argate. Inni ijoon kaan jechuu dandeenyu gosa lamatti hiruu dandeenyu. Tokko kan uummanni kaasee muummee ministeeraa irratti kennanii, lammata immoo uummannis kaasuu baatu, hirmaattonni kaasuu baatanis muummee ministeeraa asitti kennanii dabalataa jechuudha. Akkaatuma kanaan dubbiin ijoo achitti ka'an inni guddaan qulqullina barnootaati. Qulqullinni barnootaa kufee jira, rakkoo guddaa qabaa kan jedhu. Deebiin isaaf roodmaappii barnootaa hojjennee jirra, ganna irratti mari'anna kan jedhu. Kan biraan daawwattoota keenya kabajamoo sagalee waan irra deebineef nu of galchaa jennaa. Egaa barsiisaa lammaffaa jechuudha gara Finfinneetti bilbilee kanaan dubbisee amma isinii dhiyeessina kunooti. Kaayyoon isaanii guddaan karaa ministeera barnootaa qindaa'e walga'iin kun ministeerri barnootaa waan barnoota ilaallisu irratti akka ministeerri wajjin mari'annu barbaadeetti. Kana maddiitti garuu haala yeroo biyyattiin keessa jirtus akka mari'atamuuf kan barbaadame. Egaa ministeerri barnootaa wanni ibsa akka seensaatti wanti ibsee booda kallattiitiin muummeen ministeeraa uummanni hirmaattonni akka dubbatan taasisanii ofiidhuma irratti kan isaan dubbatanii hirmaannaa guddaatu haa ta'u malee nama harka kaase maramti kan carraa argate. Inni ijoon kaan jechuu dandeenyu gosa lamatti hiruu dandeenyu. Tokko kan uummanni kaasee muummee ministeeraa irratti kennanii,
lammatammoo mannis kaasuu baatu hirmaattonni kaasuu baatanis muummeen ministeeraa asitti kennaniif dabalataa jechuudha. Akkaatuma kanaan dubbiin ijoo asitti ka'an inni guddaan qulqullina barnootaa. Qulqullinni barnootaa kufee jira, rakkoo guddaa qabaa kan jedhu. Deebiin isaaf roodmaappii barnootaa hojjennee jirra, ganna irratti mari'anna kan jedhu. Kan biraan waa'ee mindaa faayidaadhaa fi gibira barsiisotaa fi innis irra deddeebi'anii ka'eeraa ilaalla jedhanii. Amma yuunivarsiitii keessaa odoo hin bahin waa'ee hooggantoota yuunivarsiitii, bulchiinsa yuunivarsiitii fi siyaasa yuunivarsiitii keessa jiru nama hedduutu kaase. Isa kanaaf bulchiinsa hooggantoota laallatee dhiyootti keessa makuun akka jiraatu, dhiyootti fi jijjiiramni akka jiraatu dubbatanii. Alatti garuu siyaasa yuunivarsiitii keessa jiru rakkoo akka qabu dubbatanii. Alatti garuu yoo nuti siyaasa achi keessa jiru baasnee warri kaan bakka bu'u kan jedhu sodaa akka qabanis ibsanii jiru. Kanaafuu eenyuyyuu dhaabni siyaasaa kamuu akka inni waajjira keessatti banatee hojjetu hin eeyyamnu. Kana malees dirqamaan akka qabdii hojiitti waraqaa eenyummaa dhaabaa laanni ijoolleetti jedhaniiru. Buqqaatota geediyoo irratti namni yaada kaase jira. Yaada sanas koreen jiru hin fura jedhanii darbaniiru kan wanti ta'e. Kan biraa siyaasa laallatee wanti ka'e baay'ee muraasaa isaan keessaa garuu namni waa'ee jaarmiyaa kaaseera. Akka anaalojii wayitti kaasee kan inni jedhee piriinsii akka maakiyaaveeliin jedhu kan abbaa hirree ta'ii yookaan immoo piriinsii uummata taasisi. Jaarmiyaa piriinsii taasisi kan jedhu kaaseera. Wanni siyaasaa kan jaallatu baay'ee muraasa ture, baay'ee wanna nama gammachiisu. Dabalataan waa'een Tigraay ka'eera. Keessumaa warri yuunivarsiitii Tigraay irraa dhufan akka deeggaran ibsanii garuu immoo gama biraatiin akka sodaa qaban kaasanii. Sodaa dhimma Eertiraas kaasanii, dhimma daangaa Eertiraas Itoophiyaa gidduu san daangessuus kaasan, waa'ee carraa hawaasni qabus kaasanii. Isa kanaafis muummeen ministeeraa deebii kennaniiru. Deebii isaaniitti daangaan biyya lamaan gidduutti akka hin ijaaramne, uummanni wal keessa jiraachuu akka danda'u, viizaa malee IDtiin jiraachuu akka danda'u haala akka mijeessan dubbatan. Pireezidantiin yuunivarsiitii Qabrii Dahaaris baay'ee wantumaa kaasaniiru waan naannoo Somaaleetti ta'aa jiru. Uummanni naannoo Somaalee hin da'amne hacuuccaa cimaatu jira. Hacuuccaa kana kan raawwatu pireezidanticha anuu gaafan kana fudhatu riskii fudhateen jedhanii yaada kaasan. Namni dhalataa Somaalee biraas waan Somaalee keessa jiru dararama jiru hunda kaasanii furmaata akka kennaniif gaafatanii jiru. Irra caalaan isaa garuu yaa muummee ministeeraa ajajuu ture wanni achitti geggeeffamaa ture. Isa kana warri gaaffiin ka'e kanumaan wanni gochuu dandeenya. Mee waa'ee bulchitoota naannoo kan abdiileetiin wal qabatee naannoo Somaaleetti kan ka'e irratti muummichi ministeeraa bulchitoonni yookiin pireezidaantonni naannoo dhiyootti ka'uu danda'u kan jedhu mallattoo wayii agarsiiseera warri jedhanii jiru. Takka namichi keessa turetti maal dhageesse kana? Wanna baay'ee himan amma bakka lamatti fiireen ture dura kan uummanni gaafate kan hirmaattonni gaafataniif deebii kan kennamee fi kan ofii immoo haasaa keessatti nutti himan qabu. Haasaa keessatti kan nutti himan keessaa tokko bulchitoonni naannoo martuu Oromiyaa dabalatee jechuun dabalanii ni ka'uu kan jedhu kennaniiru. Kun ibsa hin qabu. Ibsa hin daane. Waan kana fakkaatu garuu hedduu jedhaniiru fi himuu hin danda'a. Gaariidha. Naannoo Oromiyaa dabalatee pireezidaantonni naannoo hin ka'uu kan jedhudha kan amma natti himaa jirtu. Akkas akka muummichi ministeeraa jedhani. Gara biraatiin immoo
filannoo dhufurrattis yaada kennaniiru muummichi ministeeraa kan jedhu mee sanarratti maal jedhan? Dhimma kana kan kaasan maree mormitoota wajjin akka geggeessan dubbataniiti. Maree sanarrattis mormitoonni dadhabina hedduu akka qaban kaasanii waliillee waliin kabajan callisii waliin jiru walgahii irratti faffaca'anii jiru. Oromiyaa keessa qofa paartii 13 jira. Kanaafi wanti an jedhe kan isaan jedhan isin tokko ta'a morkataa ta'a akkanatti nu hin dandeessan kan jedhu kaasanii dabalataanis aangoorraa hangan turutti keessumaa waggoota lamaan kanatti waan hundi caalaa milkeessuu barbaadu filannoo walaba ta'e geggeessuudha kan jedhu kaasanii. Filannoo kana mo'uun salphaa akka ta'e dubbataniiru haala mormitoonni keessa jiran keessa irraa ka'anii. Kunis tokkodha. Kan biraa waa'ee opdiyoos kaasaniiru. Opdiyoon dhiyootti maqaa akka jijjiirratu akka simboolii bakka isa buusan illee akka jijjiirratu isas dabalataan itti himaniiru. Waa'ee riifoormii sunis ka'ee ture sadarkaa gadiitti hin jiru kan jedhu rakkoon cimaa akka jiru dubbatanii biiroo kooyyuu sirnaan hin seenne waan jedhu dubbatanii nama kofalchisaniiru. Riifoormiin geggeeffamaa yeroo jechuudha. Waa'ee naannoo Tigraay fi haala daawwannaa pireezidantii Isaayyaasiis kaasanii turanii. Keessattuu kan kaasan Maqaleen baay'ee guddachuu ishee dubbatanii akka caaltee fidaanii warri Eertiraa kana akka argan barbaadeen ture. Kanatti laafanii walitti akka hafan akka hubatan haa ta'u malee hattoonni achirraa sanarraa dhalatanii Finfinneerraa aangoorraa kaafaman Tigraayitti deebi'anii naannoo sana dawoo godhachuun rakkoo uumaa akka jiran pireezidantii Isaayyaasiis achi geessuun rakkoo saaxiluu waan ta'eef akka dhiisanis nutti himaniiru. Waa'een afaaniis ta'eera. Waa'ee afaanii irratti wanni gaarii dubbatan wanni isaan jedhan waa'ee Eertiraatti irratti kaasan kana Eertiraa waggaan deemee abaa wajjin mari'atu Isaayyaas achi ture. Wayitti sana Ingiliffaan dubbanne jedhan jarri Tigriffaan beektanii jedheen gaafadhee hin beeknedhani. Kan booda Isaayyaasiin akkamitti nama waggaa 20 bira taa'ee afaan kee hin beekne aadaa kee beekamtii hin laanne baattee keessa kan jedhanis kaasaniiru. Caalaatti garuu ergaa biyya keessaaf himaniiru. Naannoo tokko namni bakka tokko yoo dhaqu afaan sana barachuu akka qabu barataa ta'u barsiisaan sanaanis akka madaalamuu danda'us kaasaniiru. Inni biraan waa'ee kora dawaawii nama wayiitu gaafatee ture. Korri kun agas mara waan guddaa akka hin taane kaasaniiru. Dhimma biyya kana keessatti korri kun ga'een inni qabu muraasa akka ta'e dhiibbaa guddaas akka fiduu hin malle isa dubbataniiru. Kana malees waa'ee hidha Abbayyaas waan nama ajaa'ibu dubbataniiru. Haala amma keessa jiru hidhi Abbayyaa kun kana booda waggaa 10 fudhachuu danda'a. Tarkaanfiin addaa fudhatamee wanni sirraa'u ta'inaan waggaa 10 fudhachuu danda'a. Wanni dubbatamaa ture baay'een isaa oolela waan jedhus kaasaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya irra deebinee qulqullina sagaleetiif dhiifama isin gaafanna. Kan amma armaa olitti dhageessanii barsiisota lama walgahii muummichi ministeeraa barsiisota adeemsise irratti argamanii kan yaada nuu kennan ture. Warra sirriitti hin dhageenyeef yaada isaanii gaggabaabsan irra isinii deebi'a. D.r Abiyyi kan dubbatanii filannoon gara fuulduraatti adeemsifamu ifaaf bilisa ta'a jedhanii kan Oromiyaa dabalatee hooggantoonni naannolee gariin ni jijjiiramus jedhaniiru. Hattoonni Tigraayitti baqatanii nu rakkisaa jiru. Furtuullee osoo hin deebisin kutan jedhan. Korri addawaayii yookiin Ihaadig gara fuulduraatti adeemsifamu
siyaasa biyyattii irratti dhiibbaa tokkollee akka hin qabnedha kan dubbatanii. OPDO'n ji'a tokko keessatti maqaa fi mallattoolee akka jijjiirrattudha kan dubbatan. Barsiisaan biraa immoo hidhaan laga Abbayyaa waggaa 10 ol akka gara fuulduraatti fudhatu, qulqullinni barnootaa akka kufee fi bulchitoonni yuunivarsiitiiwwan adda addaa dhiyootti akka jijjiiraman, riiformiin yookiin jijjiiramni waajjira muummicha ministeeraallee akka hin seenne yookaan hin geenye muummichi ministeeraa dubbachuu isaaniiti barsiisonni lachanuu kan dubbatanii. Egaa oduun ammaaf qabannee dhiyaanne kanuma Andajanee Guutamaatii gama teeknikaatiin Fu'aad Siraaj ture nagaan.